ربيني أورمو قوتا تي في ألف نياتن أورمو نيات سري وفي قوتا وفي قوتا سري وفي تنياتا أورمو كنيات سريدا أورمو كنيات سر أورمو يا أورمو أن إرقاب رون كابوما كومينيتين أورمو دا بكجر تمرت ilmaan Oromoodhaa bakka jirtan maratti hawaasni Oromoodhaa bakka jirtan maratti halkan kun halkan Oromoon taa'ee rafuu miti halkan goonni Oromoo halkan sagaleen Oromoo halkan Oromoon Haacaaluun akkuma maqaa isaa Haacaaluun umrii isaa guutuu Oromoo biratti ni yaadatama. TPLF Oromoo nyaachuu Oromoo Haacaaluu nyaachuu hin dandeenye. Haacaaluun Abiyyi Ahmadiif nyaatame. Haacaaluu Abiyyoottu nyaate. Haacaaluu ergamtoota miliinikiittu nyaate. Haacaaluu warra siidaa miliinik gadi dhaabutu hodha nyaate. Boru ammoo hooggansa Oromoo kan biraattu nyaatama. Akkuma har'a dura artistoota Oromoo nyaatani. Har'a waraabessi Oromoodhaa Oromoo nyaatee jira. Dheengadda guyyaa Muhammad Amiiniin qaladii nyaatani. Dhiiga isaa dhugani. Guyyaa diinshotti ilma Oromoodhaa qalaniitiin nyaatani. Yaa Oromoo gadi bahaa. Yaa Oromoo mootummaan kun isin fixee osoo jennu haxxiyyaa Oromoo sagalee Oromoo goota Oromoo nyaatani. Garanna bu'a malees la har'a guyyaan kaboonnuu miti. Yaa ilmaan Oromoo Oromoon har'a guyyaan sa'atii ammaa irraa eegaltanii diinni keenya Abiyooti. Diinni keenya 4 kiiloo keessa taa'ee dhiiga Oromoo dhugaa jira. Diinni keenya kana booda abbaa biraatii miti. Diinni keenya abbaa fedhe haa ta'u. Oromoota biltsiginnaadhaaf ergamani. Diinni keenya kabiraatii miti. Diinni keenya Amaaraa miti. Diinni keenya nafxanyaadhaa miti. Diinni keenya biltsiginnaadha. Diinni keenya Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmaditu Oromoota takka takkaa nyaachisee ficcisiise. Abiyyi Ahmadi waardiyoota isaa irraa isatu nyaate. Abiyyi Ahmadi osoo Oromoo isinitti himnu ilmaan Oromoo nyaatee fixee namichi kuni hayyoota Oromoo nyaatee fixaaraa namichi kuni halla ilmaan Oromoo yaa Oromoo raftaniin bulina yaa Oromoo guyyaa dhiiga Muhammad Amiin guyyaa dhiiga Muhammad Amiin goorraan nutu jadhifne cubbuu santu nu qabee hadha Muhammad Amiin nyaatanii dhiiga Muhammad Amiin tu Haacaalutti darbe dhiiga ilmaan haadha Oromoota garaa keessa ajjeesanii fi rasaasaan dhaantu hadha Haacaalutti darbe dhiiga ilmaan Oromoo daa'imman Oromoota manaa baatee dhabamtutu hadha Haacaalutti darbe hadha yeroo booyu gootaaf guyyaa dhumaa booya kana booda gootaaf hin dubbadhu ani gootaaf hin booyu kanaaf yaa ilmaan Oromoo yaa goottan Oromoo yaa waboo jiraachuun kan kee bosona keessa taa'uun kan kee faayidaa hin qabu yoo waboon jiraate waboo Finfinneetti gali yoo dhugamaa waboon nu bira haa dhaabatu kan jettan taate hallayyaa fi gaara Gujii fi Bollagga keessaa homaa wanti ati gootu hin jiru diinni keenya 4 kiiloo jira 4 kiiloo keessa seeni waboo bosonaa wanti ati barbaaddu hin jiru. Waboon bosonaa wanti inni ajjeesu hin jiru. Bosona keessa bosonuu qofatu jira. Bosona keessa bosonaa bahi Finfinneetti gali diinni kee Finfinnee keessa jira. Diina kan kee bakka biraatti hin eegini. Diinni kan kee 4 kiiloo jira. Diina keenya beeynee jirra. Diinni keenya Gondar hin jiru. Diinni keenya Gojjam hin jiru. Diinni keenya Minjaar hin jiru. Diinni keenya Maqalee hin jiru. Diinni keenya Asmaraa hin jiru. Diinni keenya 4 kiiloo jira. Muummicha ministeera Itoophiyaati. Diinni keenya biltsiginnaadha. Diinni keenya OPDOdha. Diinni keenya ODPdha. Yaa Oromoo kijibdootaa fi hattoota garagaraa ajjeesa nurra ijaaranii diinagdeedhaan isaan bitanii hadha yeroo Haacaaluu Hundeessaa nyaatanii Haacaaluu ilma Hundeessaa yoo nyaatanii sirbi isaa kan bahuudhaaf deemu sun yoo gadi bahe akka isaan diigu beekanii sagaleen isaa kana booda yoo gadi bahe akka 4 kiiloodhaa isaan baasu beekanii sagalee Haacaaluutti 4 kiiloo isa seensise waggaa 2 keessa deebisaniitiin isaan nyaatanii OPDO jechuun ODP jechuun biltsiginnaa jechuun diina uummata Oromooti gufuutan of jalaa kaasaa dhiinni Muhammad Amiintu jazaa nutti ta'e dhiiga sana baasuu dadhabne dhiiga ilmaan Oromoo hawwan Oromoo tan garaadhaa gubantu baasuu dadhabne dhiiga ilmaan Gujii kan mana hidhaa keessa guban baasuu dadhabne dhiiga ilmaan Oromoo Wallagga keessa fixan sana baasuu dadhabne jazaa jiraattu hadha Oromoo nu qabee Haacaaluu Hundeessaa nyaate jaza guyyaa Jeneraal Kamaal Gachuu ajjeesuudhaaf yaalan osoo tarkaanfii fudhanne osoo gadi baane guyyaa Jawaar Mohammad ajjeesuudhaaf itti deeman osoo guyyaa sana gadi baane diina kana ofirraa kuffisne hadha Haacaaluu Hundeessaatti hin taru yaa Oromoo mammaaksa yaadadhaa taattichaa yaadadhaa guyyaa ani killee handaanqoo hatu
osoo guyyaa sana nagarafanii jiraatanii silaa hanna lukkutti hin dabruu jedhe guyyaa ani lukkuwatu osoo guyyaa sanaati tiyya nagaraftee jiraatte silaa ilmoo hoolaatti hin darbuu jedhe hattichi achi booda waan isin geettu isinuu beektani yaa Oromoo yaa ilmaan Oromoo har'a bilchiginna cadhiftee teettee boru ammootu hayyoonni kee takka takkaan guyyaa dhumate sana booda akkuma mana gubuu eegalan har'a ilmaan Oromoo huddisiituu dachii keessatti hanquuf deeman osoo agarru hayyoota keenya dhabaa jirra osoo agarru gootawwan keenya dhabaa jirra osoo agarru warri garaaf bulu ilmaan Oromoo nyaataa jira osoo agarru akkana dhiigan mataaree awwaala boolla isaa awwaala agarre har'a osoo agarru guyyaa Tigree nyaattu akkanatti hayyoota keenya ajjeefni guyyaa Tigreen biyya bulchitu akkanatti Oromoon hin ajjeefamne guyyaa Tigreen biyya bulchu akkana Oromoon hin salphanne guyyaa Tigreen biyya bulchu akkana Oromoon osoo jirtu boolla awwaalaa hin seenne guyyaa Tigreen biyya bulchu hayyuun yookiin qaroon akkasaa kun hin tuqamne ni hiite ni awwaalte jiraa dhabamsiiste har'a garuu hamilee uummata Oromoo cabsuudhaaf maal abbaa keessanii fiddan 4 kiiloo nutu harkaa qaba adabadhaa taa'a qabsoon isin jettan hin jiru sirbi isin sirbitan hin jiru jechuudhaan har'a Haacaaluu Hundeessaa nyaatte qabsoon Haacaaluu Hundeessaa nyaatte eenyuunu akka hin dhiifne beekuun barbaachisaadha qabsoon Haacaaluu nyaatte Mararaa Guddinaatiif hin rifattu diinni Haacaaluu nyaate Jawaar Mohammadiif hin rifatu diinni Haacaaluu nyaate Daawud Ibsaatiif hin rifatu diinni Haacaaluu nyaate Kamaal Galchuutiif hin rifatu kanaaf Oromoo kaabaa hanga kibbaatti bahaa hanga dhiyaatti guyyaan ati gaati baatee akka namaatti har'a waraabessa ofirraa kaaftu har'a yaa Oromoo guyyaa amma dura qabsaa'ota Oromoo suuraa dura kaayanii dudda duubaan waraabessa kaan namoonni garagaraa jara kanaa waraabessa jedhanii hiikaa ture an akkasii mitii jedheeni ture yaa Oromoo suuraa hayyoota kennaa dura kaanii guyyaa waraabessa duubaan kaan nuti waraabessa isin nyaannaa adabadhaa jedhadheetiin hiikkaa isinii kenne hiikkaan sun kunoo har'a dhugaa taatee mul'atte hiikkaan sun kunoo waggaa lamaan kana ilmaan Oromoo akkanuma nyaataatiin jiran kanaaf yaa Oromoo koominiitiilee Oromoo halkan keessa jirraan gadi bahi guyyaa keessa jirraan gadi bahi hirriba keessa jiraannaan ka'ii dhaabbadhu gadi bahi koominiitii kan keetiin halkan kana bakka mootummaaleen jira imbaasiileen jiran hunda fuulduratti gadi bahi balaaleffadhu Oromoo Minnesota community Minnesota we need to see each other at Oromo community of Minnesota eenyullee taanaan ammarraa eegallee community Minnesota atti walitti dhufnee ergaa kenna maal akka dabarsuu qabnuu fi Oromoo maal akka godhuu qabu yeroo itti mari'atu osoo hin bulle sa'aatii ammaa kana kanaaf Oromoonni bakka jirtanirraa hatattamaan bakka jirtanirraa warri dalagaa irra jirtanillee dalagaa irraa hayyama fudhadhaa Oromoo communitytti barbaachisaa taanaan dirreen Oromoo community COVID-19 kan jedhamullee yoo taanaaniin dirreen ni jirti dirree irra wal geennee mari'achuun dirqama ta'a dirree irra wal geennee murtii murteeffachuun dirqama ta'a dirree irra wal geenneetiin bilchiginnaan laandee nama carraa gisee akka miliinik awwaalame siidaan miliinikii fi 4 kiiloo keessaa bilchiginnaan bahuun isii amma kana ta'uu baannaan Oromoo kana booda isiniin dubbannu Oromoo kana booda waliin domboonnu Oromoo kana booda waliin yaamnu Oromoo kana booda sagalee nuu ta'a jettanii hin dubbatina Oromoo kana booda wanti siifafe tokkolleen hin jiru haasawa guyyaa dheengaddaatiif Haacaaluu Hundeessaa nyaatani haasawa guyyaa takkittiitiif Oromoo yoo cadhisullee hin tolu yoo cadhise nutu maqaa kennaaf yoo dubbanne akkanatti diinni nu nyaata yaa Oromoo maaltu siifafe kana ol maaltu siifafe hadha booda hayyuu kan kee goota kan kee 4 kiiloo Finfinnee galfatanii gara deemtanii qabdanii wanti isin fiddanii jirtanii maal abbaa keessanii taatanii Abiy Ahmed nurratti taphataa jiru kan nu nyaate Abiy Ahmed ka ofirraa kaasnu Abiy Ahmed bilchiginnaan boolla seenuu qabdi Itoophiyaa keessatti kana booda wanti takkittiin qofaan isinii dhaamu Oromoo kasi nyaate saba biraa tokkotti illee harkan baafatin saba biraa of biraa eegi kaayyoon waan kana Oromoota wal nyaachisuudhaaf kaayyoon waan kana Oromoota ollaadhaan waliin buusanii yersi barsi xoorinatu waan jedhu san keessa nu dhaquu barbaadani kanaaf Oromoo wanti gootu diinni kan kee abbaa biraatii miti diinni kee Abiy Ahmed namoonni garagaraa maal jedhaa turtan Abiy Ahmed mastigoo yeroo nuti jedhaatiin turre namichi kun Oromoodhaaf hin ta'u yeroo jedhaatiin turre waan kanatu nutti mul'ata Oromoo akka inni Oromoodhaaf rifataa hin jirre agarra guyyaa Mahammad Amiiniin goorra'an fakkeenya olaanaa nuuf ta'a guyyaa san barumsa dhumaa nuuf ta'a kan guyyaa sanarraa barachuu hin dandeenye hanga jiruu isaa qiyaamaan illee irratti buutu dachii tanarratti homaa barachuu hin danda'u warroonni bilchiginnaadhaaf harka tumtan
gammada cidha godha Oromoon ammootu guyyaan kun guyyaa ce'umsa qabsoo gabrummaati miti yeroo dhumaatiif nama Abashaa fi sirna milinikii jala deemuun addaan itti galtu alagaa si bira jiru hin tuqin dhaamsa tuni alagaa si keessa jiru hin tuqin diinni kan kee biltsiginnaadha diinni kan kee ODPdha diinni kan kee OPDOdha abbaa biraatii miti OPDOn osoo afaan banuu baatte OPDOn osoo jala jala ciisuu baatte alagaan nurratti boonee rasaasa takkitti Oromotti ol hin fuudhu kanaaf yaa Oromoo dhiigni Haacaaluu Hundeessaa dhiiga ilmaan Oromoodha dhiiga goottawwan Oromoodha inni kan Haacaaluu Hundeessaatiif osoo reeffa isaa mamiidhaan waraannee goggosinee kaa'annee fakkeenya Oromoodhaaf ta'uu danda'u qaba fakkeenya nuuf ta'uu qaba kana booda jara kana wajjin fixannee jirra nothing is left behind kanaaf Oromoo akkasi beeki communityleen biyya Ameerikaa keessa jirtan right now amma sa'aatii ammaa irraa kaa community keessani baya murtii murteessa community nadha murtii murteessuu hin dandeenye community nadha wal ga'ee dhimma kana irratti murtii murteeffachuu ibsa baasuu hin dandeenye Oromummaan bakki isin buutan takkittiin illee hin jirtu kanaaf akka community Minnesotaatti fedhu board of directorin achaa jiraatan amma bilbilee tureera biiziidhaa jiraranii garuu hojjettoonni Oromoo community leader on isini leaders take action activistoonni miidiyaa irra jirtan ergaan asinii dhaabu goota dhabneerra hayyuu dhabneerra beekaa dhabneerra sagalee Oromoo dhabneerra injiina Oromoo dhabneerra injiina dhabne kana ammootu gumaa isaanii baafanna gumaan ijoollee 5,000 yeroon isiin itti baatu amma kabaatu ammoo alagaa irraa hiyyamti kabaatu biltsiginnaa irraa kan akkasitti beekaa kanaaf adamma gara Oromoo community baya Oromoo community Oromoo wal gahee diinaa fi firrillee guyyaan itti adda ba'u amma eenyu nu afoo dhaabata taanaan balaa ofitti buusa bakka fedhattaa ta'u waan fedheenaa ta'u balaan isatti buuti abbicha kaayyoo kan afootti nu afoo dhaabatu kanaaf Oromoon bakka jirruraa walaa geennu walaa mari'annu akka Minnesotaatitti dirreen jirti Oromoo community fuuldura namni addaan faffagaannee dhaabbannee mari'achuu dandeenya walaa geennu yeroo nuti rafnu tokkolleen hin jiru this is a last call for you kuni yaamicha isa dhumaa kan kana booda Oromoon alagaa fi diina tokko jalatti illee gajjadhuu hin dandeen guyyaan isa dhumaa har'a kana ta'uu baannaan miidiyaa irra teenneetuma sagalee Oromoof taani jennee kijibuun hin barbaachisu ololaa ooluun hin barbaachisu kanaaf Oromoo dammaqe warri biyya alaa Minnesotaan kaayyoo ilmaan Oromootiif qabsoo ilmaan Oromootiif wanti Minnesota murtaa'u addunyaa mara keessa wal ga'a hordofaa nagaatti naa jiraadha guyyaa gaarii halkan gaarii waan murteessinu waan irra olii jennu booda olii dabarsinaa naaf jiraadha dhiigni Haacaaluu hin ba'a Oromoonni hundi ammootu jajjabinaa miti kun amma gootummaadhaan lubbuu keenya wareegnee kana booda yoo Haacaaluun du'e qeerroon kana booda taf eenyunni waraabessi Haacaaluu nyaate qeerroo kan booda dambifata waraabessi matoo yookiin Mahammad Amiiniin goorra eessani the same hainaa ate this guy OPDO'n hangammaa nama mormaa turtan Mahammad Amiiniin dhiiga isaa isintu dhugo qaleetiin dhiiga isaa dhugee waraabessi wajjin foon nyaattan isiniin jedhu Haacaaluullee nyaattan hundi keessan deeggartoonni OPDO kanneen Minnesotaa fi addunyaa keessa facaatanillee baga gammaddan gammaddaniimi nyaadhaa cidha godhaa Haacaaluu jechuun biltsiginnaa dhibbatti miliyoona 3 hunda Haacaaluu Hundeessatu nuuf caalaa. Nuti akka muslima tokkootti akka nama muslima tokkootti ilmoo namaa tokkorra rakkoon gahuun lubbuun bahuu dhiisiiti. Lubbuun ilmoo namaa bahuu dhiisaati. Namni tokko hattaa kaafirrillee kabalamuun qalbii nu cabsa. Wanni amma dubbatamaa jiru kun yaa ummata keenya yoo dhugaa kan ta'u ta'e wanni amma dhugaa haasa'amaa jiru kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e biyyoon sinaa nyaattu hunda keessan. Biyyoon sinaa nyaattu hunda keessan wanni amma dubbatamaa jiru kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e biyyoon sinaa nyaattu hin jedhe. Na dhageessanii mi? Biyyoon sinaa nyaattu. Wanni amma dubbatamaa jiru kun dhugaa kan ta'u yoo ta'e namni afaan kana dhageessan biyyoon dachii jalaa sinaa nyaattu hunda keessan. Nuti gaafa nuti siigalee nuti jecha hayyootaa dhageenyee imaama qabna
du'aatota qabna yaada isaanii fahamna yaada isaanii jala deemnee waan baay'ee yeroo dubbannu nu abaaraa nu arrabsaa turtan nu abaaraa nu arrabsaa turtaniimi waan hin dubbadhu sin beeku waan hin jedhu sin beeku garuu immoo ammaan booda jireenyi hin barbaachisu dhugaa walitti haasofnaa miti dhugaa walitti haasofnaa miti ilaal na dhaggeeffadhaa wannummaa nuti jiraannuuf hin jiru an dhugaan sinitti himaan an dhugaan sinitti hima yoo dhugaa haasa'amaaraati wannamma haasa'amaaru kun dhugaa kan ta'u yoo ta'e wannamma haasa'amaa jiru kun dhugaa kan ta'u yoo ta'e ilaal dhaggeeffadhaa hundi keessan biyyoo diimaa lafaa jalaa nyaattan hundi keessan yoo dhugaa kan ta'u ta'e dubbiin kun ani isinitti himaa miti jireenyi wannummaa nuti jiraannuuf tokko hin jiru ana ija koo mirgaati kan har'a dhabee jiru yoo dhugaa kan ta'u ta'e an haqiiqaasaa hin beeku an haqiiqaasaa hin beeku dhageessanii mi haqiiqaasaa hin beeku an awwan isinitti himu yoo dubbiin kun dhugaa kan ta'u ta'e dubbii kana sirriitti qulqulleeffadhaa ilaal kan du'e har'a sihi kan du'ee jiru kan lubbuu dhabee jiru har'a sihi of beeki hundi kan keetu of beeki waan biraa waan hin jedhuun qabuun dubbiin kun yoo dhugaa kan ta'u ta'e an haqiiqaasaa hin amanne immoo yoo na'an yoo dubbiin kun dhugaa kan ta'u ta'e wannummaan nu jiraannuuf hin jiru an duraanuu isinitti meen jira waa hunda yeroo sana na abaartanii si na arrabsitanii si waan baay'attanii miti an garuu si galee akka nama muslima tokkootti akka nama waan xiqqoo tokko qara'eetti na dhaggeeffadhu an warra sammuu qabuu fi warra hayyuu muslimootaa jala deemeeti kan waan hin dubbadhu jechuudha wanni an dubbadhu hawaasni keenya muslimaatii fi oromoon gurguddoon jechuudha waan hin dubbadhu kana nama baay'eeti gammachuutti qaba garuu ol bahanii hin dubbatanu akka hankoo kana ol bahanii hin haasa'an ol bahanii hin dubbatanu malee si galee waan qalbii musliimoota ahla sunnaa wal jamaa fi qalbii oromoo qulqulluu keessa jirtuun dubbadhaan siifan himaa yeroo kana jibbaa wahiitiif waan biraatiif isinitti fakkaata garuu dubbiin har'aa kun yoo kan dhugaa ta'u ta'e hin jiraatina ammaan booda isin ilaal warri afaan kan koo kana dubbattan kun afaan biraatii yoo naasa'e nama na hordofu baay'ee jira si galee qeeqaa gan baay'eetu natti gaha garuu afaan koo kanaa hin dubbadha garuu ammaan booda lafti kun isin hin tolin yoo dubbiin kun dhugaa kan ta'u ta'e osoo isinitti himnu osoo isinitti lallabnu yoo dubbiin kun kan dhugaa ta'u ta'e uumaa rakkoon hin jiru keessa akka jiraattan maalis akka jiraattan of gaafadhaa irraa kaasaati kanuma dubbii biraa waan danda'u qabu galatooma